Ammantumaatiin itti dabala. Hundi isaatii yoo asii gadee dhaasaniin jedhe kaammoo maaliif asii gadee hojjettaa kan jenne jarata akkasitti barbaade waan ta'eef. Nageenya jaalalli haraarri waaqayyoo iddoo jirtaniif lafa jirtan kallattii jirtan irratti isiniif yaa baay'atu hordoftoonni sarkaa damjaleetti argamtan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. Nagaa guutuun qaba galata Sillaasee jira argee takka lamanuman jedha isinillee nagaa akka qabdan waaqayyo irraa abdiin qabataniin jechuun jaaladha. Egaa rammoyyuu saloona lahamee hojjechuudhaaf deemaa jira misaana wajjiniin taa'ii isiniin jechuudhaan jaaladha. Isa dura garuu warreen maatii naaf hin taane sabiskiraayib taasisuudhaan laayik sheer taasisuudhaan maatii kootti naaf dabalamaa warreen maatii koo taatanii agaarratti na jajjabeessaa jirtan immooyyuu naaf galatamaa isiniin jechuun jaaladha. Hammarree laayik koomantii gochuudhaan na jajjabeessii walaa jajjabeessinu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kallattumaan gara hojii keenyatti deemna. Egaa akkuma argaa jirtan lahaamiin keessa jira. Akka biyya keenyatti qollaatidhaan hin jaalatu namichi maatiin ani bira jiru. Hunda isaatii yoo asii gadee jaalatu waan ta'eef asii gadeen itti godhaa isiniin jechuu jaaladha. Eelee korongodee fi harabbaata akkasuma immoo waraq gaariidha. Isaan kanatti godhee isaan duuba immoo shunkurtii itti naqaa manni ol daffutti immoo qadaadeen xiqqoo ishee tursiisa. Walumaan jirra. Amammoo tumiin itti dabala. Shunkurtii adii fi jinjimbileedha. Kun akkuma argaa jirtan amma kan takkaa jira baaraatee kiyyaan itti dabaladha. Bilchaatee rakkina hawwatiin keenya. Ammantumaatiin itti dabala. Hundi isaatii yoo asii gadee dhaasaniin jedhe kaammoo maaliif asii gadee hojjettaa kan jenne jarata akkasitti barbaade waan ta'eef.